Gaariidha Jawaar gaaffiidhuma wal fakkaatu egaa Jenevaatti argamtaniirtu turtanii carraadhuma jalqabumaa carraa sana attamitti argattanii mee achirratti afaan Ingiliffaatiin darbee nayyaa hin beekna kanaaf mee maaltu dubbatame maaltu irraa argame? Galatoome akkuma ibsetti affeerraan sun namni Oromootis kan irratti hojjetanii akkasumas warri dhimma kanarra haajaa qaban yeroo dheeraadhaaf irratti hojjetaniiti kan affeeramne wanni irratti xiyyeeffannee haasofnee kan irratti haasofnus kan barbaadame akkuma duree isaa irratti agarsiisu yeroo ammaatti siyaasaan Itoophiyaa gaagama guddaa keessa seentee jirti. Namuu jidduutti mariin yeroo ammaatti jiru yaanni jijjiiramaa jiru. Gari tokkoon abdii jira, gara tokkoon sodaa guddaa jira. Gama abdiitiin hoggaa laallu jijjiiramni keessattuu qabsoo Oromootiin dhufaa jiru kun Itoophiyaa gara sirna dimokiraasiitti, gara sirna tasgabbiitti, gara sirna bilisummaatiif walqixxummaatitti geessaa jira. Are we at the dawn of democracy kan jedhu, prospecting dimokiraasii jira kan jedhudha. Gara biraatiin immoo amala wayyaanee irraa ka'uudhaan mootummaan sun laaffachaa deemuu irraa uummanni akka malee jabaatee deemuu irraa kan ka'een tarii gara walitti bu'iinsaatii fi kufaatii biyyaa state collapsitti dhaquu danda'a kan jedhu tooppikiin yookiin immoo yaanni akka irratti haasofnuuf nu affeerani. Nulleen asirratti hundaa'uudhaan possibilitiin lachuu akka jiru haa ta'u garuu keessattuu gama qabsoo Oromootiin waan uummata Oromootiifis Itoophiyaafis naannoo saniifis abdii qabaa akka jiru. Kana keessaa waggoota lamaan sadan dabre kana keessatti Oromoon akka humna alterneetiviititti qofa osoo hin ta'in siyaasa haaraa siyaasa Itoophiyaa haaromsuu danda'u naannoo san jijjiiruu danda'u fidee akka dhufe. Gama mootummaa alaatii fi mootummaa keessatti illee mootummaa alaatiin mormiin godhamaa ture mormii qabsoo nagayaatti mormii civilized ta'e mormii civic resistance ta'e sochii uummataa irratti hundaa'uudhaan wayyaaneen hamma fedhes gara ajjeechatti deemu wayyaaneen gara fedhe uummata walitti buusuudhaaf yaalii hunda yoo godhes naamusa irratti tokkummaa irratti hundaa'uudhaan sablammoonni akka walitti hin buune gara jeequmsaatiif gara balaatti akka hin deemne diddaan qabsaa'onni Oromoo godhan karaa gara dimokiraasiif nagayaaf kan eeru akka ta'e akkasumas ammoo sochiin uummataa kun naamusni uummataa kun kan dhalche opiniyoo keessatti humni jijjiirama barbaadu humni jijjiirama nagayaa barbaadu kan qalbii uummataa kan hubatu akka as bahe reformist elements kan jennuun kun akka as bahe humni kun immoo humni kunii fi humni Oromoo kan resistance politics keessaa fi governance politics keessa humni lamaan jiru kun yoo deeggarsa Itoophiyaa waliigalaa argachaa akka jiru akkasumas humnoonni alaa warri biyya faranjiillee hojjetan taate qabsoo Oromootiifis taate warra jijjiirama sirnicha keessatti jijjiirama barbaadan bira dhaabbachuu akka qabu gad jabeessinee kan himaa turre gama tokkoon egaa humni Oromoo kan keessatiif alaatis wanni inni dhiyeessaa jiru kan nagayaaf dimokiraasiif ce'umsa gaarii akka kan dhiyeessaa jiru akka ta'e gara biraatiin humni wayyaanee garuu ammallee karaa badiitirraa akka hin deebine ammallee taa'ee nagayaan mari'atee furmaata fiduurra filannaa ajjeechaa filannaa poolitikaa beessanii sekuritaayis gochuu jechuunis gara humna waraanaa irratti hirkachuutti akka deemaa jiru. Kanaafuu humnoonni jiran dhiibbaa akka godhan kan jedhu waliigala kan goone achittis taatee san booda namoota adda addaa biyya sanii fi biyyoota biraa wajjin marii goone irratti wanni hubanne yaada akkanaatiif receptive ta'uu isaanii san qofa osoo hin tahin probably muuxannoo yeroo duraatiif faranjii wajjin marii goonu keessatti dhumaatii wayyaanee hundi isaanii akka argan kan hin hubadhe kunis wayyaaneen dur hin kuftu humna qabdii maal waan jedhamu dubbatamaa ture. Amma garuu akka isiin kuftu waan hubatan fakkaata. Namni tokko hoggaa dhibamee hospitaala seenee hospitaala hoggaa seenetti yaanni doktoroonni fidan in fayyadanii yoo yaadan qoricha itti jijjiiruu waan adda addaa kan agarta. San dura faranjoonni wayyaanee tana hoggaa isiin dhibamtellee fayyisuudhaaf hoggaa uummanni dhiibellee fayyisuudhaaf yaalii godhaa turan. Amma garuu faranjoota wayyaanee fayyisuudhaaf yaalan osoo hin tahin faranjoota wayyaaneen du'uu isii beekanii du'aatii kaatimaa isii tana bareechuudhaaf qophaa'aa jiran kan hin arge. Nama dhibame san akka inni du'ee garrabeete booda tokkoffaa haga du'utti dhukkubbiin isaa sun akka itti laaffattu erga du'ee booda eenyutu isa dhaala sirni awwaalchaa sun akkami kan jiru irratti yeroo baay'ee kan cinqamanii. Asitti illee kan agarre kufaatii wayyaanee kun jeequmsa guddaa akka uumne maaltu godhamaa jira wayyaanee booda walitti bu'iinsa akka dhufne uummanni Oromoo qabsaa'onni Oromoo warra biraa wajjin waan akkam hojjetaa jiran gaafiin isaan gaafatan all of it is post TPLF. TPLF booda maaltu ta'uu qaba kan jiru irratti wanni isaan si gaafatan akka durii osoo hin ta'in
akka bifa haaraan jijjiirama biyya sanii guutumatti akka liqinfameefii jiru jijjiiramni inevitable jijjiiramni waan hin oolle sirni sun kufuun waan hin oolle akka ta'e yeroo duraatiif mataatti akka fudhatanitti hubadde gama kiyyaan dajari. Gaariidha mee Piroofeesar Isqeel waan kanarratti akka dabaltuu fi egaa waltajjii guddaa irratti akka haasaa gootan yookiin ibsa gaazexeessitootaaf akka kennitan kan dubbatte mee egaa kana hundumaa booda gaafiif deebii adeemsifame sana booda maaltu wanti argame jettanii wanti itti sinonnachiise tokko bu'aan argame maal inni jettanii achirraa yaaddaa yeroo baay'ee faranjiin namu haasofsiifteti waa tokko mul'atu kan jedhutu jira yeroo baay'ee mee maal sana booda maaltu argame maaltu wanti gara fuulduraatti abdiin maaltu jira? Waanuma tokkotti dabaluudhaaf waan amma gabaar gadi fageessee dubbate sanarratti wanni jalqaba achumattuu hubatamuudhaaf danda'ame jira. Ergi dubbiin sun ta'eeti yookiis hojii kanaan duras hojjetamaa ture irraati sababii ka'eefi yaadni warra biyya bakkee kun maal akka inni fakkaatu wanti hubatame jira. Silayyuu taanaan akkaataan isaan itti dhimma rakkoo biyya sana keessa jiru gaaga'amaa biyya sana keessa jiru akkaataan isaan itti ilaalaa turanii amma geeddaramaa jira. Dubbiin nuyi gooneef duwwaa tun ta'in hojii hojjetamaa jiru irraati kan ka'e. Gaafa sana akkaataan itti lafa kaa'uudhaaf yaalle biyyi kuni mootummaan biyya sana keessa jiru kuni mootummaa seera keessaatii bahedha. Seera biyyichaayyuu kan eegu miti. Seera hin taane baafateetiti ummata dararaadha jira. Mana hidhaatti naqaadha jira. Dinagdee biyyichaa balleessaadha jira. Tika biyyichaa balleessaadha jira. Ummanni garuu inni socho'aa jiru. Oromiyaa keessaas haa ta'u iddoo kan biraatis kan socho'aa jiru seera qabeessadha. Qabsoo humna malee. Isatu seera eegaa jira. Sababii kanaatiif warri biyya bakkee dhimma mootummaa sanarraati illee dantaa qaban turanii gara fuulduraatti ofii isaaniitiifuu dantaa isaaniitiif iyyuu ummata kanaa wajjin yoo deemani malee mootummaa kanaa wajjin yoo turan isaan waan isaan barbaadan argachuu akka hin dandeenye. Maaliif jeequmsi biyya sana keessatti dhalate suni jeequmsi dhalatee achi ol ummaticharraatii dhufe biyya Oromiyaatti jalqaba malee biyya hundumaa keessa dhaqeera. Naannoo biyya sana keessatti jechuudha. Garinni itti deemaa jiru immoo jijjiirama fiduudhaaf mootummaan amma aangoorra jiru kun jijjiirama fiduudhaaf tokkollee akka hin dandeenye. Sababii adda addaa akka ta'e gadi fageessinee jijjiirama fiduuf inni kun hin danda'u. Kanaaf yoo kana duukaa deemne garuma akka sila jedhame cabuu mootummaan cabuu akka seera kanaan duras immoo seenaa siyaasaa biyya sana yoo ilaalle mootummaan tola jedhee gadhiisee hin deemu hin caba sababii cabuuf immoo biyyi sun gara demokraatawuttis gara biyya nagaa ta'uudhaafis deemtee hin beektu. Amma garuu biyyi sun iddoo sanaati akka kanaan duraa cabe rakkoon isaa biyya sana keessa duwwaatti hafatuun ta'in gaaga'amni isaa naannoo gaafa Afrikaa sana hundumaatti gaaga'a. Sababii kanaatiif warri biyya bakkee kun kana hubatanii arguu qabu kan jedhutiti lafa keenya gar-tokkoon immoo gargar fudhanneeti gaa akkamitti Oromoon sochiin Oromoo kun biyya sana nagaa buusuudhaaf akka danda'u. Nagaa yoo buuse immoo isaaniif iyyuu taanaan warra bakkeetiif iyyuu warra waa'ee shororkeessummaa kanaaf rakkatanii jiranii fi hammam akka inni gargaarsa ta'uudha kan dubbanne. Ergasiiti egaa sababii sanaafis ta'u waan irratti hojjetamaa jiruufis ta'u wanti dhagahamaa jiru gaaffii kanaan dura gaafatan yoo mootummaan kun kufee kan bakka isaa bu'u hin jiru. Sababii kanaatiif isuma kana utubuutu nurra jira, isuma kana iddootti qabuutu nurra jira kan jedhamee haasa'amaa ture. Awurooppaadhaas haa ta'u, Ameerikaadhaas haa ta'u kan jedhamaa ture akkuma amma jedhame geeddarameera haasaan isaa. Hambisuudhaaf hin danda'an. Kan immoo isaanitti simne sochoon biyya keessaa heera biyyichaa eegee biyya sanaa eegee biyya sana nagaadhaan tolchuudhaaf kan adeemu karaa Oromoo kan ka'e kanaaf kan adeemu waan ta'eefi waan isaan naannoo sanarraati barbaadaniif illee isa duwwaatu karaadhaa kan jedhu waan itti dubbanneefi ija haaraadhaan ilaalcha haaraadhaan ilaaluu akka isaan jalqaban amma Jawaar gadi fageessee dubbateera. Kun egaa hojii irratti hojjetamaa ture sana keessatti yaadi isaanii geeddarameera. Mootummaadhuma jiru sana utubna. Mootummaa isa jiru sanatu dinagdee
guddisee jira, beelas fageessee jira jedhanii waan dubbatan sana dhiisanii raawwatanii kun kufaatiinsaa homaa waan hin hafne ta'e barataniiti ija haaraadhaan bakka bu'u akkasuma jedhanii alkallattiidhaan gaafachuu jalqabaniiru. Waan bakka bu'u jiraayi jedhaniiti dubbachuu jalqabaniiru. Kuni tarii yeroo itti dubbanne sanatu yeroo itti geeddaramsi dhufuu jalqabe ta'a malee hojii dheeraa hojjetamaa ture. Hojii karaa dippiloomasii hojjetamaa ture. Ammallee qaamoleen gara biraa kan isaan hojjetaa jiran kan inni mul'isu hojii dippiloomasii kanarratti yeroo gaarii keessa akka jirru kanadha kan inni mul'isu. Isuma irratti itti dabalata ta'a beekumsa bal'aas kennuudhaaf dandeenyeerra jechuudha. Mee amma gara biyyaatti darbinaa akkuma beekamu biyya keessatti keessattuu naannoo Somaalee wajjin warra daangaa irratti jiranii uummanni keenya baay'een akka buqqa'ee ture beekamaadha. Yeroo ammaa kana surumaa kan naannoo Baaleetti bahaa jiru suuraan tokko tokko yookiin immoo viidiyoon tokko tokko baay'eedha kan nama gaddisiisu Jawaar. Mee kanarratti gargaarsi yeroo ammaa kana uummata keenyaaf godhamaa jiru sadarkaa maalirra jira? Walumaa galatti gargaarsa duwwaa miti beela Baalee keessatti akkam hammaatee jiru kana mee attamitti ilaalta? Rakkoo guddaan rakkoon baqataa kun namni keenya sirriitti akka hubatuuf xiqqoo gadi seenee ilaaluun barbaada. Lola abdiileen godhe kanaan baqataa gosa lamaatitu uumame Oromiyaa keessatti. Tokko warra dur naannoo Somaalee keessa jiru Jijjiga haa taatu, Harsheek haa taatu, Wacaalee haa taatu bakkoota adda addaa keessa warra jiraachaa ture. Including naannoo biyyoota akka Somaalilaand fi Jibuutii keessa warri jiru kan qe'ee fi mana isaaniitirraa ari'amanii Oromiyaa keessa qubachiifaman irra caalan Harargee keessa akkasumas ammoo garuu godinoota adda addaa irra faca'anii warri jiran warri hireen isaanii naannoo sanatti deebi'uudhaaf cufaatee jira jechuudha. Kun garee tokko. Kuni gara nama 120,000 akka ta'utti kan shallagamu. Kan biraa garuu immoo warra daangaarraa lolli waggaa daangaarra godhamu daangaarraa buqqaanii dhufan jira. Bakka lolli waan godhamaa tureef poolisiin waan weeraraa turteef lola kanarraa of duuba deebi'anii qabalee 2-3 kiiloomeetira 40-50 gara keessatti seenanii warri jiran jiru. Kuni gaa Harargee lixaa Bordoddee irraa kaasee hanga Mooyyaaleetti kan uumame jechuudha. Kuni gara nama 600 ol akka ta'etti kan tilmaamamu. Kunuu gosa lama jira, gruppii lama. Tokko lafa referendamiidhaan jedhanii lafuma Oromiyaa muramtee naannoo Somaalee seente kan guutuutti achirraa buqqa'ee ari'amee bahee jira. Akkasumas ammoo kan daangaarraa lola dheessee as bahee jira jechuudha. Gruppii lamaan kanatu jira. Fuulleffannaan ji'oota dabree kun irra caalatti warra naannoo Somaalee keessaa buqqa'ee Hammarreessaa taatu, Dadar haa taatu, Shaashamannee, Adaamaa, Finfinnee warra jiran kana qubachiisuu irratti mana isaanii ijaaruu irratti waan adda addaa irratti waan ta'eef jidduudhaan warra daangaarraa buqqa'ee kana irraanfachuun akka dhufetti kan argaa jiru. Saba kanaan rakkoon keessattuu boonni dhufaa waan jiruuf ummanni kun lafa isaaniitirraa ka'anii jiranii hammi tokko horiillee haa qabaatan malee hedduun horiillee isaanillee saamamee jira. Kan horiin dhufeeyyuu mana hin qabanii oorruu isaaniirra hin jiranii qotachaa hin jiranii rakkoon nyaataa hedduu jira. Bonni immoo dhufaa waan jiruuf caamnis dhufaa jira. Daangaarratti nagaatu uumamaa jedhamee waan yaadamaa tureefis xiyyeeffannaa itti kennamee fi gargaarsi gahaan dhaqaan turre. Kanaaf Bordoddee irraa kaasee hanga Booranaatti nama 600 oltu jira kan rakkoon guddaan irra gahee jiru kuni ammatti kan dhagahame sababni bonni hammaataa dhufeef kan naannoo Baalee gara nama 100 fi 20 ol kan ta'u godina Baalee keessa warri jiru rakkoodhaaf saaxilamee jira. Rakkoo san furuudhaaf nama uummanni bifa adda addaatiin doktoroonni gara 45 achi ture amma bakka adda addaatirraa dhaqanii kan achi turanii keessaan gargaarsi gahaa jira. Ammatti lubbuu baraaruun danda'amee jira. Haa taatu garuu rakkoo guddaa Oromoof Oromiyaa qubachuu nu mudachuu deemu uummanni akka beekuun barbaada. Warruma amma naannoo Somaaliyaa irraa dhufee naannoo Finfinnee, naannoo Shaashamannee, naannoo Adaamaa qubachiisuuf deemnu kanaa'u erga qubatanii booda mana ijaaruu qofti gahaa miti. Erga manni ijaaramee booda ifaa fi bishaan akkamitti galaaf fayyaan isaanii akkamitti eegama. San qofaa miti. Gargaarsan jiraachuuf nama uummata kana dalagatanii jiraachuudhaaf ta'an yoo kan dalagatuuf deeman taate startup fandeessaa argamuuf ta'a kan jedhu hojii guddaa sadarkaa mootummaatitti hojjetamuu qabu. Sadarkaa mootummaa qofaan osoo hin ta'in jaarmaalee gargaarsa adda addaa wajjin walitti dhiyaatamee irratti hojjetamuu qabu jechuudha. Amma Jenevaatti illee dhimma kana kaafnee turre namni hammanaa
naannoo sanirraa buqqa'ee warri UNDP haa taatu warri UNHCR haa taatu warri hedduu xiqqoo qa'ee masqal qofatti xiqqoo hirmaataa jira malee jaarmayoonni alaa akka hin hirmaanne mootummaan federaalaa ugguraa waan tureef kanallee irratti dhiibbaa godhuudha barbaachisa. Akkasumas ammoo uummata daangarraa kana hoo uummata daangarraa buqqa'e kana hamma tokko har'a OBN irraan ture naannoo Booranatti hangi tokko akka deebi'an kan agarru deebi'uudhaaf wabii maalii qabu boru abdiileen hanga aangoorra jirutti liyu poolisiin hanga jirtu jeneraalonni Tigree hanga aangoorra jiranitti uummanni kun daangarra deebi'ee lafasaa qotachuudhaaf loonsaa horsiifachuudhaaf qe'eesaarra deebi'uun lafasaarra deebi'uudhaaf wabii waan hin qabneef akkam taana uummata kana bakka jirutti manni ijaaramaaf moo yoommoo as bahee kan ijaaramuuf taate daangaasaa waan gadhiisuuf lafasaa waan gadhiisuuf lafasaan alagaadhaaf gadhiise jedha. Kanaaf chaalenjii hammana hin jedhamnetu baatilee asaanan kana keessatti dhaqqabaa jira. Dhugaadhaa uummanni keenya kan biyya alaas kan biyya keessas hedduudha kan gargaaraa jiru. Warri hogganoonni amantii, hogganoonni siyaasaa, warri akadamii, qeerroon tattaaffii gurguddaadha kan godhamaa jiru. Garuu tattaaffiin hanga ammaa duulaan godhaa jiru sun gahaa miti. Institutionalized bifa ta'een mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti caasaan tokko kan waan kana laallatu jaaramee leecalloo taqqaa'u risoorsii biyya keessaatiif kan biyya alaa qabatee yoo socho'e malee gaagama guddaatu as deemaa jira dhimma kanarratti dajane. Kanuma irratti Profeesar Isqeel egaa yeroo amma sooshaal miidiyaa kana irratti arginu maanguddoo lafee isaanii duwwaa mul'atu argina. Haadholii akkasii ijoollee xixiqqoo nyaata dhabdee boochuu rakkoo hedduu argina. Rakkoo akkanaa kana walumaa galatti buqqeensa Oromiyaa keessa jiru kan wajji walitti wal qabate naannoon tokko waan humnaan danda'ee kan hundumaa simatu hin fakkaatu. Mootummaan federaalaa ammoo kanaaf fedhii waan qabus hin fakkaatu. Kanaaf namoota kana keessattuu isaan ammatti nyaata tattamaa barbaachisu kana bifa qindaa'een gargaaruudhaaf maaltu godhamutu irra jiraata? Maaliif waldaan gargaarsa adda addaa jira biyya bifa faffaca'een bifa qindaa'een deemsisuudha maal godhamutu qaba jetta Profeesar? Jalqaba wanti tokko wanti hubatamuun irra jiru yeroo hundumaa beelli jira biyya sana keessa. Biyya Itoophiyaa sana keessa beelli hammam akka inni guddate agarsiisuu irraa kanaaf malee yeroo hunda beelli jira. Amma dhiyoo kana immoo wagguma waggaadhaan jira. Kuma 2017tti Bardheen Gaddaas hinuma jira ture. Maaltu fidaa jedhan yeroo hundumaa yeroo maqaasaa dhaani gogadhaa jedha. Gogatu jira bokkaatu roobuu didee jedha. Bardheen Gaddaa hin yaadanna yoo ta'e gogi kun kan dhufee El Niñootu rakkina nutti fidee jedheeti dubbata ture muummichi ministeera biyya Itoophiyaa. Waan itti qabatan inuma qabu turan jechuudha. El Niñoo Pacific irra jirutu isatu nutti fidee jedhanii dubbatu turan. Gogni hin jira gaafa sana. Gogni biyya kana keessas jira. Biyya Ameerikaa keessas jira. Gogni gatii jiraatee fi beelli akka hin jirre durii jalqabamee iyyuu kun himameera jechuudha. Biyya Itoophiyaa keessatti waa lama haa jennu gaafa 1959tti beela hamaa tokkotu ture. 1974ttis ture. 84tti immoo kan hamaa caalaarrayyuu ture. Hanma hedduu hammaatetu ture. Isa booddees waggaa 10 inuma dhufa wanni kun. Akkas jechuun maalidha? Akka beelli dhufu hinuma beekama ture. Garuu gogni inni 1984 kan akka sanaa kan ta'e hin jiru. Sababiinsaa maalidha? Sababiinsaa jennee olaalle bara sana waraana Somaaleerra ture. Waraana Somaaleerra waraana Eertiraarra ture. Waraana Tigireetii wajjin ture. Wanni kuni waraanaa wajjin wal qabateeti jira jechuudha. Jeequmsa biyyaatii wajjin, waraana biyyaatii wajjin wal qabateeti jira jechuudha yeroo hundumaa. Kanaaf beelli kun gaafa dhufu yeroo hundumaa mootummaan Itoophiyaa kan inni itti qabatu gogattidha. Garuu gogni yeroo hundumaa jira. Bokkaa roobuun yeroo hundumaa dhiba. Biyya hundumaa keessa jira. Beelatti hin geeddaramu garuu. Sababiin inni itti beelatti geeddaramu rakkoo siyaasa biyya keessa jiru wajjin yeroo hundumaa wal qabatee waan jiruufidha. Ammas kana dhagaa rakkoon isaa kan jiru. Nama qotataa jiru qonnaa isaa irratti dhaqee mootummaan Itoophiyaa ajjeesaa ture naannoo bahaa sanarraati. Qonnaa irratti ajjeesaa ture. Namni akka qotateen bullee fi jeequmsa adda addaatii irratti baasaadha ture. Yoo immoo lafti sun gogatu rakkise ta'e biyyi sun hundumtuu qotamuun irra hin jiru midhaan gahu galchuudhaaf. Iddoo gara biraadhaati geessuudhaaf hin dandeessu. Geessuudhaaf hin dandeessu. Bittee geessuudhaaf hin dandeessu.
Barreen gaddaa miliyoonii 400 kan Itoophiyaan birrii miliyoonii 400 kan isheen ramadde waan kanaatiif. Barana ramaduudhaaf hin dandeenye. Maaliif? Bajata inni qabu hundumtuu lola kanarratti uummata Oromoo kana kan ka'e kana gadi jaamsuudhaaf sochii kana balleessuudhaaf doomsuudhaafiti horii hedduudha baasaa ture mootummaan kun jechuudha. Egaa ergii kana jenne rakkoon isaa waan uumamarraa dhufe tuun ta'in beelli nurratti dhufu kun yeroo hundumaayyuu akkuma seenaanis agarsiisu beelli Itoophiyaa keessa dhufu siyaasaa wajjin wal qabatee jira. Dadhabbii yookiis poolisii Itoophiyaatii wajjinitu wal qabatee jira. Ammas kan mul'atu naannoo Baaleetti wanti nutti mul'ataa jiru Baaleen qotatee of nyaachisuu dadhabee miti. Rakkoon isaa rakkoo jeequmsa sanarraati dhufe. Silaas hin qotattu taanaan maaltu dhufa? Mootummaan immoo irraanfatee akka jiru buqqa'iinsa uummataa irratti iyyuu agarree jirra. Ilaaluu iyyuu hin barbaadu. Akka namni dhumuu barbaadu. Kana dhagaa rakkoon isaa. Kana keessatti maal gochuutu nurra jiru yoo jenne bifa qindaa'een baraaruun waa tokkodha. Lubbuu baraaruun waa tokkodha. Uummata kana qaqqabuun hin barbaachisu. Rakkoon isaa garuu ammas deddeebi'ee akka hin dhufnetti uummanni kun lafa uummanni isaa jiru lafa uummati itti dirmachuu danda'u lafa nagaadhaan bulu sana argisiisuutu barbaachisaadha jechuudha. Ammaa fi qubsiisuudha. Baraaruun gar tokkoon ilaaluudha. Kana sirriitti hubachuutu nurra jira. Lubbuu baraaruudhaaf hojii emerjensii hojjechuudhaa fi biyya keessaati akkaataa itti namni ka'u hin agarraa. Haalli mootummaan Oromiyaas kan inni gochaa jiru hin agarraa. Hojjechuudhaaf hin dandeenye jechuudha. Yoo xinnaatee naannoo Oromiyaa keessatti hojii sana hojjechuudhaa fi haalli siyaasaa mijaahaadha. Gargaarsa fudhataadha jiru. Gar tokkoon waa'ee lubbuu baraaruutu hojjetaa jirru. Gar tokkoon garuu qubsiisuun uummata kana qubsiisuun uummata iddoo gara biraa jiru qubsiisuun iddoo sanattis haa ta'u iddoo biraa qubsiisuun chaalenjii guddaa akka ta'e hubachuutu nurra jira jechuudha. Dhumarratti garuu waan amma akka Jawaar jedhe iddoo gurguddaatti illee dubbachuudhaaf nuyi deemne rakkoon siyaasaa biyya sana keessa jiru furmaata hin argatu taanaan rakkoon kan biraa rakkoo beelaa haa ta'u rakkoo hiyyummaa haa ta'u rakkoo dinagdee ta'u tokko isaayyuu furmaatatti kennuudhaaf hin danda'amu. Hundumaatti danqaa ta'ee kan jiru danqaa guddaa kan ta'ee jiru siyaasichadha jechuudha. Siyaasicha irratti furmaata argamsiisuudhaaf deemsisuutu nurra jira jechuudha. Lubbuu baraaruus hojjechuu, qubsiisuus hojjechuu garuu hundumaatti waan itti fufiisa qabu hojjechuudhaaf akka dandeenyutti rakkoo siyaasaa sanaa furmaatatti argamsiisuu barbaachisaa jechuudha. Gaariidha. Mee gaafii tokkoon kanarratti dabalee gara mata duree sattaanutti darbina Jawaar. Amma kan akka waldaa gargaarsas haa ta'uu yookiin immoo gama addunyaatiin fakkeenyaaf kan akka USAID kan fakkaaturraa mootummaa wayyaanee ummata achi jiru sana gargaaraa hin jiru. Garuu gama kanaanii doolaari ittiin argachuudhaaf yaalii godhaa akka jiru gabaasni tokko hin mul'isa. Akkuma kanaan dura haasa'aa turre dookumentii leenjii poolisii federaalaatiif bahe irratti warri Oromiyaan ummataa isaaniitiin of gargaaruun akka dhiphummaa tokkotti kan kaasaa turani. Garuu immoo maallaqa ittiin argachuudhaaf yaalii godhaa jira mootummaa wayyaanee. Gama biraatiin kana dura haasa'aa kan turre Baalee keessaa midhaan baay'inaan bitamaa jira of eeggadhaa jettee atuyyuu mataa keetiin dubbataa turte Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork xiinxaltoonni siyaasaa iskeelfaanis dubbataa turtan. Amma sanarraa ka'uudhaan sirumaa sodaan jiru naannoo biraatiif wabii hin qabnu midhaan bitaa jiru baay'inaan kan jedhutu jira. Kanarratti maal jetta Jawaar? Yaa agartee dhimma kana tokkoffaa faranjoonis ta'ee humnoonni alaa kan dhageenye hedduu yaalii godhaa turanii boodarra egaa ambaasaaddarri Ameerikaa dhaqee booda akka waan walqixa naannoon kuniif naannoon kun miidhameetitti fakkeessuudhaan dhiibbaa godhuutu agartaa. Jaarmeewwan gargaarsaa hedduun akka hin hirmaanne yoo kanarratti kan hirmaattan taate walitti bu'iinsa sabaat daran hammeessuudhaaf deemtanii biyya jeequudhaaf deemtan jechuudhaan hedduu isaan doorsisanii hedduu isaan sodaachisaa turan jechuudha. Kanaaf hanga ammaatti hirmaannaan isaanii xiqqaadha. Haa taatu garuu gabaasa gama UNDP haa taatu warri dhimma hongee irratti dhimma beela irratti warri hojjetu biraanchii UN gabaasa torbaan kana baasan keessatti dhimma buqqa'iinsaa kan irra deddeebi'anii kaasanii jiranii
I think torban kana keessa directoroonni lama kan UNDP dha gara jaarma UN keessa jechuudha gara Itoophiyaa deemaa jiranii. Jarri kun dhimma kanarratti mootummaa wajjinis ni mari'atan jennee abdanna. Amma gaawwanni guddaan maali sadarkaa ittiin dho'isuu dandeessu bira dabartee jirti wayyaaniin amma. Rakkoo kan dho'isuu hin dandeessu. Rakkoon kun ifa ta'ee jira. Rakkoon kun addunyatti himamee jira. Kanaaf tarkaanfiin itti aanu gargaarsa dhufu kana itti to'achuudhaaf jechuudha. Kanaaf ibsa amma Siraaj Fageessatis taatee namoonni adda addaa kennaa jiran hoggaa dhageessu mootummaan federaalaa amma booda uummata buqqaan kana qubachiisuu gargaaruu irratti hojjetaa jedhan. Kanaaf rakkoo yeroo dheeraadhaaf akka waan mootummaan federaalaa hin jirretti irraanfatanii hirmaachuu didanii inumaa gargaarsi inuu akka walitti hin qabamne danqaa itti ta'aa turan san dhuunfachuudha barbaadan jechuudha. Dhimma kan harkatti galfachuudha barbaadan jechuudha. Maaliif doolaara alaa dhufuu danda'u gargaarsa alaa dhufuu danda'u kana harkatti galfachuu irratti socho'uu danda'an jechuudha. Kanaaf gara sanitti deemaa jiranii waan leefuu wanni guddaan fuulleffatamuu qabu rakkoo amma jiru kana rakkoo waliigala siyaasaa biyyattiitirraa adda baafnee ilaaluun nama rakkisa. Maaliif fakkeenyaaf duulli godinoota akka Arsiitiif Baalee keessaa midhaan baay'inaan bituu kun maaliif yookaan jettee lolaaf akka isin qophaa'aa jirtu kan agartu. Barattoota isaanii hedduu baran Oromiyaa keessatti hin argine. Kanaaf lolaaf hedduu qophaa'aa akka jiran kana yeroo adda addaatti haasofnee jirra. Waliigalatti wanti amma nuti alagatti illee qabachiisuudhaaf yaalle rakkoon beelaas haa taatu, rakkoon walitti bu'iinsaas haa taatu, rakkoon buqqa'uutis haa taatu, rakkoolee biyya san keessa jiran hedduudhaaf hundaafillee jechuu baannu rakkoo hedduudhaaf sirna mootummaa kanatu sababa. Sirni mootummaa kun yoo hin jijjiiramin ammallee nageenyi dhufuu hin danda'u yaada jedhu. Yoo yaadatte walgahii Ihaadeeg booda waan kana kan ibsaa turre walgahii Ihaadeeg booda waa hundanii furra jedhaniitu waadaa galaa turanii hanga sadarkaa faranjoota amansiisutti illee yeroo itti gahan ture. Haa ta'u garuu warri TPLF keessattuu jijjiirama bu'uuraatiif waan of hin qopheessineef ammallee sossobanii yeroo bitachuudhaaf waan deemaa jiraniif rakkoo kana daran hammeessaa akka jiranitti kan hubatamuu qabu. Namni keenya qophaa'uu qaba. Namni keenya baqattoota ofii kanas qubachiisuudhaaf gargaarsa biyya alaatiinis haa taatu keessattuu mootummaan naannoo Oromiyaa kanarra siiriyeesli itti deemuu danda'uu qaba. Baqattoota kana hanga ammas kan uummata wajjin ta'ee gargaaree qubachiise mootummaa naannoo Oromiyaati. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaadha jabaatee gargaarsi gama alaatiin dhufu kunis mootummaa federaalaatiin dhufee achitti kan nyaatamu osoo hin ta'in kallattiidhaan mootummaa naannoo Oromiyaatiin koree gargaarsaa mootummaan naannoo Oromiyaa dhaabeen kennamee uummata bira akka gahu qabsaa'uu danda'uudha qaba. Yoo kana kan godhan taate uummanni illee ni gargaarama. Isaan illee humna uummata ittiin gargaaran argachuu danda'anii. Yoo immoo mootummaan federaalaa gargaarsa alaa dhufuuf deemu kana harkatti akka galfatu yoo akka goonu taate akkuma amma duraatitti maqaa maalleeynis taate gargaarsi dhufu kuni warra wayyaanotaatiin nyaatamee namni keenya maqaa gargaarsi kadhannaa uummata maqaa uummata keenyaatiin dhufu kun kararratti nyaatamuudhaaf ta'a jechuudha. Kanarratti gaa hojiin bal'aan hojjetamuudha qaba. Gaariidha. Profeesar Iskeel mee gara mata duree sattaa nutti darbina. Egaa mootummaan Itoophiyaa haa jennu Ihaadig yookiin Addawaayini hidhamtoota siyaasaa gadan lakkisa jedheetu ture. Boodallee hidhamtoota siyaasaa jechuu kan jedhu ediitii haa godhu malee. Egaa mee sana idda waadaan sun galame sadarkaan inni ammarra jiru akkamitti ilaaltaa gama biraatiin immoo mootummaan naannoo Oromiyaas gara 2,000 ol kan ta'u hiikeera jedha. Lakkoofsi isaallee baay'ee nama rakkisu 2, 3, 4, 5 namoonni baay'een lakkoofsi kun attamitti walitti dhufe kan jedhu waan gaggaafatantu jira. Mee kana haala amma hidhamtoota siyaasaa gad lakkisuu jedhu kana haala kamiin xiinxalta? Mootummaan Itoophiyaa warra karaa hidhamtoota siyaasaa gad lakkisuudhaaf fedhii hin qabu. Kun beekamuudhuma qaba. Fedhii hin qabu. Dhibbaatu waan irra dhufeetifiti waan gadhiisu fakkaachuudhaaf mootummoonni biyya alaas kunoo mootummaan Itoophiyaa dirree siyaasaa kana babal'isaadha jira. Nagaa buusuudhaaf tokkummaa yaadaan tokkummaa uummataa walitti fiduudhaaf hojjeta kan jedhu isarraati bu'aa buufachuudhaaf malee dhuguma dirree siyaasaa bal'isee warri mana hidhaatii bahanii siyaasatti deebi'anii wajjin akka morkataniif gochuudhaaf mootummaan Hiwaat gochuudhaaf tokkollee hin barbaadu. Maaliif godhisati jettee kana irratti yoo ilaalle hidhamtoota siyaasaa iyyuu hin qabnu jedhu turan akkuma tamma jechaa turte sammoo
deebii gaarii deebiseeraa fi Dr. Mararaanii nuyi shunkurtii gurgurreetiti hanneeti hidhamne mitii jedhe. Waanuma fedhiyyuu haa jedhu garuu kan amma kanaan duras gidduu kan akkan itti dubbadhee duratti hiikuu jechuun amma Dr. Mararaan hiikame. Isaa wajjinis hiikame. Nama 500 jedhu namni 500 akkan hiikamne beenna. Hiikamne akkan jirre hinuma beenna kan. Dr. Mararaa hiikanii Dr. Mararaanii buraayitti gaafa galu ummanni Oromoo lafuma jiruutiitii itti yaade. Warra Naqamteetti gale, warra Ambootti gale, warra Baaleetti gale, warra Arsiitti gale hundumaa yaa'ee ummanni Oromoo akkanitti simate agarre. Kuni sochii ummataati agarsiisaadha jira jechuudha. Yoo hiikte guyyaadhumatti hiiktu sanayyuu sochiidha sitti kaasaa jira. Ummanni isatti dhimma baheetiti mormiisa agarsiisaa jira. Warra kaan yoo hiike ammatti hiike mormiin kun itti caalaadha deemaa jechuudha. Mormii ofitti caalchisuudhaaf hiikuudhaaf hin barbaadu. Mootummaan kun bu'aa tokkittii keessaa hin qabu. Hiikuu dhiisuun garuu mormii fincila kana itti caalchisaa deema. Sababii kanaatiif xinnoo coccobsaadha deema malee hiikuudhaaf fedhii tokkittiyyuu hin qabu. Waan warri naannoo Oromiyaa godhani garuu dhiibbaa irratti godhuudhaaf hin gargaara. Tokkoffaa nu hidhamtoota siyaasaa hundumaayyuu hin hiikna jechuun isaanii 2345 duwwaatu hin ta'in akka obbo Lammaan jedhutti 30,000 hiikne irra baranaa jedhanii. Kuni gar tokkoon waanuma nama dhibuudha akkamittiin nama 30,000 hiitani durumayyuu kan jedhu. Nama 30,000 akkamittiin mana hidhaatti geessitanii qallabuunsaayyuu bajatiinsaayyuu isin irrattisuu kan jedhu gaaffiidha kaasa bara. Isaan egaa dhiibbaa gochuun isaanii hin gargaara. Garuu mootummaan Hiwaat, mootummaan Abut hiikuudhaaf fedhii tokkoyyuu hin qabu. Kan inni gochaa jiru hiikaa jirra jedhanii oduu isaa sanarraati bu'aa argachuudhaaf adeemaa jiru malee hiikuu takkallee hin barbaadan kanaaf eegaayyuu hin jiran. Gaaffii uummataa inni guddaan tokko garuu kan inni ta'uun irra jiru yeroo ammaa kana keessatti hidhamtoota mana hidhaa jiran hiikamuu qabu kan jedhu gaaffiinsaa dhiibbaansaa itti fufee itti cimee gara fuulduraatti itti fufuu qaba jechuudha. Gaariidhamee kana booda gaaffiidhuma kana Jawaar irratti yaada tokko erga dabalee booda uummata biraa yookiin daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya biraa yaada isaa ta'uu gaaffis hin fudhannaa karaa bilbila keenyatiin gama sanaan Farahaan Abdulsalaam akka nu gargaartuun gaafadha. Mee Jawaar egaa hidhamtoota siyaasaa isaa jedhamanii warra sirreeffamtootas jedhanii maqaan hedduutti kennamaati jira. Isarratti adeemsa kanarratti yaada qabdu achumaatti dabaltee kaan yeroo ammaa kana warra mana hidhaatii ba'anii uummanni akka goota ofiitti kan simataa jiru iddoo hundumaattu hedduu nama boonsa. Mee simannaan kun gugurdaatu gara fuulduraatti waltajjii gurguddaa qophaa'atu jira. Mee waltajjii sanarratti jara kana simachuu maddiitti maal irratti xiyyeeffachuun isaan irra jira jettee amanta? Akkuma Profeesar Isqeel jedhetti wayyaaneen jaalatteeti miti kan nama hiikaa jirtu. Waa lamaaf kan hiikaa jirtu. Tokkoffaa qabsoon uummataa waan itti baatee jiruuf gaafii uummataa keessaa tokko hidhamtoonni akka hiikamaniif. Hidhamtoonni siyaasaa kun duranillee kan hidhaman qabsoo uummataa waan finiisaa turaniif qabsoo uummataa waan jabeessanii itti deemaa turaniif qabsoo Oromoo kana fashalsuudhaaf jecha warra ijoo jettuun hogganoota irraa hanga qindeessitoota jajjaboo warra jettee yaaddu kan qabde. Wanni isiin hubachaa dhufte jara kana qabaa deemuun inumaa dubbii finiinsaa akka deemu kan agartee kanaaf diddaa uummataa kana of jalaa hamma tokko tasgabbeessuudhaaf hamma tokko gab gochuudhaaf hafuura baafachuudhaaf yeroo bitachuudhaaf kan uummata gadhiisuudhaaf dirqamtee kan lammataa dhiibban biyya alaallee waan itti dhufaa jiruuf maaliif hidhamtoota dila kana qabattee deemuu akka hin dandeenye dhiibban warri isii gargaaran warri gargaarsa adda addaa isaanii kennu yeroo adda addaatitti namitti warra IMF taatu warri adda addaa dhiibbaa warri Jarmanoota hundumtuu dhiibbaa waan irraan godhaa jiraniif Itoophiyaan immoo mootummaan wayyaanee mootummaa gargaarsa biyya alaatiin jiraattu waan taateef gargaarsi sun dinagdeen biyya keessatti qabsoon biyyaa dinagdee jalaa lamshisaa jira. Alatti gargaarsi alaa akka duritti itti yaa'uu itti hin jiru. Kanaaf gargaarsa alaa sana argachuudhaaf jecha fakkeessuudhaaf kan gad lakkifte. Garuu waggaa gad lakkiftus akka isiin uummata gad lakkisuu hidhamtoota gad lakkisuu hin barbaanne wanni ragaa sii bahu hidhamtoota hunda gad lakkifnaa jedhan gaafa duraasan. Xiqqoo turanii lakki hidhamtoota hogganoota warra siyaasaa qofa gad lakkifnaa jedhan. Xiqqoo turanii inumaatu hidhamtoota siyaasaa hin qabnu jedhan.
hidhamtoota siyaasaa kumaatamatu mana hidhaa federaalaa jira. Manni hidhaa federaalaa kun Finfinnee qofaa miti kan jiru baay'ee. Harar keessa jira, Direedawaa keessa jira, naannoo Somaalee keessa jira, naannoo Shawaa Roobit jira, Zuwaayii jira, bakka hedduu jira jechuudha. Mana hidhaa kana keessatti namoonni kumaatamaan jiran. Kana keessa hanga ammaa mootummaan federaalaa gadhiise kan jedhu nama 110 wayi. Kuni hidhamtoota keessaa parsantii hidhamtoota mootummaa federaalaa qabu keessaa parsantii 5 akkas yoo ta'e akkasuun ga'u jechuudha. Ammas gad hin dhiifne garuu akka waan hidhamtoota gad dhiiftetti uummatallee gab gochuudha barbaaddi. Uummata addunyaa kanallee sossobuudha barbaaddi jechuudha. Kuni waan nama baasu miti. Yoo kan turuu barbaadan taate, yoo kan nagaa barbaadan taate, yoo kan jijjiirama dhugaadhaa kan barbaadan taate hidhamtoota siyaasaa kana saffisaan gad lakkisuun dirqama. Hidhamtoota siyaasaa tokko lama gad dhiiftee wanni tursiiftu hin jiru jechuudha. Gara mootummaa naannoo Oromiyaatiin dhugaadhaa warra federaalaatiin waggaa ol bira qabdee ilaaltu isaantu waa nama waa gad lakkisaa ture amma dura. Wanni kalee godhan immoo isa puzzle maaliif nama 2,300 wayii hiikne jedhanii jiranii sanboota waggaa qorannu namoonni Oromiyaa keessatti mana hidhaa keessatti hafan hanga ammaan baane hiikne jedhanii dhiifamallee gaa sila hidhamtoota san dhiifama gaafatanii kan gad lakkisuu qaban dhiifama isaanii gooneen waan nama qaanyeessu dhiifama godhuu qaban turan the state should have apologized the state should have asked for to be forgiven akka forgiveness kennine jechuudha. Sunaaniif nu afaan biraa fayyadamanii garuu hidhamtoota gad lakkisuun sunuyyuu dhugaa nuti fakkaachaa jiru. Maaliif fakkeenyaaf dhimmoota yeroo adda addaa gabaasaa turre manguddoota gara 50 wayii ta'utu jira kan naannoo liban cuqqaallaa kanarraa hidhame warra waggaa 80 fa'a dhimma kanarratti abbootiin gadaa sadarkaa yeroo adda addaatti lammaa fa'aas dubbisaa turanii jarri kun hin baane as keessatti hin makamne jechuudha. San qofaa miti. Godina Arsii kana keessa namoota hedduu reefu amma gabaasna ergitetti jirti ijoolleen naannoo 3 kana fakkaata. Magaalaa keessa nama 53tu hidhame. Ijoolleen sun hanga ammaa hidhaan hin baane jechuudha. Ciroo mana hidhaa cirooti namni tokko hin baane. Mana hidhaa naqamteeti namni hanga ammaa hin baane. Gimbi keessa namni hin baane. Tarii gara fuulduraa baasuuf deemanii warra gara fuulduraa baasuu hennu jechuu isaaniiti moo nama nuti hin beekne kan mana hidhaa jiru kan isaan kophatti baasantu jira. Kanaaf of eeggachuu ani ofiitii gorsuun barbaada. Uummata Oromoo yeroo ammaa kijibuun ibiddallatti beenzila gadi naquudha. They should be really careful. Uummata Oromootti kijibulleen hin danda'amu. Uummata akka malee conscious ta'e, uummata akka malee dammaqe kan bakka hundatti wal quba qabu kijiba xiqqaa tokkoon bira dabruu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf hedduu careful ta'anii deemuudha. Nuwaamu mootummaa federaalaa fakkeenya taanee hiiknaa warra federaalaa irratti dhiibbaa goona jechaa turanii kan harkaa qabanillee dhugaadhaan hiikuu danda'uudha qabanii tokkolleen duubatti hafuu qabu. Warra waggaa 5-18tti murame kan gadhiifne jedhe lammaan kaleessa. Kan 5 gadillee hiikamuudha qaba kan 18 gadillee hiikamuudha qaba. Namni uummata isaatii qabsaa'ee hidhaa ture erga amma ajandaa uummataatti opiniyoon kan amantu taate erga karaa uummataatti kan deebitu taate uummata kana gadhiisuu qofa osoo hin ta'in saffisaan hojii qabsiisuu danda'uudha qabdi. Namoonni hedduun waggoota hedduudhaaf qe'ee fi dalagaa isaaniirraa qabamanii hoggaa bahan haalli itti karaa irratti gatamantu jira jechuudha. Kanaaf yoo qabsoo uummataatti makamne uummata wajjin jirra kan jedhan taate qondaalonni opidiyoo akka afaan isaaniitti qabatamallee mul'achuu danda'uudha qabani. Warri federaalaa immoo saffisaan akka hiikan irratti hojjechuu danda'uudha qaban. Yoo kan hin taane garuu Maraaraas kan hiikkise uummata isaati akka Maraaraan jeetti baqqalas uummanni isaa hiiksisuu danda'uudha qaba jechuudha. Ijoollee hunda warra hidhaa jiran obboleeyyan keenya hunda uummanni hiiksisuudhaaf immoo qophiidha. Irratti hojjechuu danda'uudha qaba. Yeroo gabaabaa qabdi. They really don't have time. Aduun mootummaa sanii dhihaa jirti. Osoo aduun hin dhiine hidhamtoota siyaasaa kana gallakkisuudha. Dhimma simannaa irratti uummanni keenya hidhamtoota isaa akkitti simachaa jiru waan hedduu nama boonsu waan hedduu dhugatti onnee namaa kennu itti fufuudha qaba. Hidhamtoota kanaaf miti hamileen warra boru qabsaa'uuf hedduu barbaachisaadha jechuudha. Warri boru qabsaa'u har'a qabsaa'onni kun akka itti simataman akkaataan isaan itti ofitti qabataman kuni qabsaa'ota gara fuulduraa horuudhaaf guddisuudhaaf waan nu gargaaruuf uummanni keenya itti jabaachuu qaba. Guyyaa boruu ofin dhagayaa jira deebi'ee. Gara teeknikaatiif faraa waa sirreessaa jiran natti fakkaata. Itti fufi Jawaar. Of dhaga'uun nama sodaachisa. Kanaaf guyyaa boruu Dr. Mararaa fi hidhamtoota siyaasaa hedduu Ambootti simannaa guddaatu godhamaafii jira. Simannaa kanarratti uummanni keenya naamusaan tasgabbiidhaan sodaa tokko malee naamusaan tasgabbiidhaan simannaa godhuu qaba. Simannaa qofa warra dhufan simachuu qofa osoo hin ta'in ergaa ifaaf clear ta'e dabarsuu qaba mootummaa sanitti. Yoo
akkuma warra kaan gadhiisanitti warra hafan kan gadi hin dhiifne taate qabsoon bifa haaraan falmaan bifa haaraan diddaan bifa haaraan akka godhamuudha deemtu jala muranii itti himuu danda'udha qaban. Maaliif akkuma Caaluun jedhe addaggeedha mootummaa wayyaane yoo sirriitti itti himan yoo itti agarsiisan malee harka hin kennitu jechuudha. Yoo uummanni xiqqoo haara galfate inumaa dhagaa namarra gaddeebisuu barbaaddi. Kanaaf uummanni keenya guyyaa boruu seenaa dalaguudha qaba. Meeseejii ergaa kiliir ta'e sirna saniif dabarsuu qaba. Gaariidha. Mee yoo faraan karaa gannoo lakkifte toora bilbilaa yeroo ammaa kanatti yaadni jiraate yookiin gaafiin yoo jiraate daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya hin fudhanna. Gaafii isin qabdanii fi immoo Profeesar Hizqeel Gabbisaatii fi Jawaar Mohammadin deebisuudhaaf qophiidha. Yoo gaafii qabaattan gaafii yoo yaada qabaattanis immoo yaada keessan dabarfachuu dandeessu. Faraan namni toorarra jiru jira. Hello. Dhageessu? Hello nan dhagaa. Haayee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkidha. Yaadas yoo qabaattan yookiin gaafii yoo qabaattan itti fufaa. Walaayee Dajane galatoome qabsoo sabaatiin jedhama Moskoorraa hin bilbilaa. Qophii ilaalaatiin jira baay'ee namatti tola. Duraan dursee Jawaarii fi Profeesar Hizqeel Jeneevarratti ibsa isaan taasisan baay'ee waan nama boonsudha. Galatoomaan jaali. Itti aansee gaafiin ani qabu ispeeshaalii Jawaariif mootummaa kanaaf yeroo baay'ee yookiin immoo OPDOdhaaf akka gorsa yookiin immoo dogongora irraa of sirreessanii yeroo hedduu kan kennamuufi jarattiin tunsaa deebitee Oromiyaa ni bilisoomsiti immoo gaafii uummataa OPDOtu deebisa jettaniitu itti amantu. Egereen Oromiyaa booda maal taate harka OPDOtitti hafti immoo harka qeerrootitti hafti. Maaliif wanta sirraawe tokko wanta qindaa'e tokko maaf hin dalagamne? Ispeeshaalii uummanni Oromoo biyya alaa jiran kun maaliif akka walitti dhufamee uummanni hundi yookiin jaarmeenyi siyaasallee haa taatuti wantoota akkana kanarratti maaliif hin dalagne? Irra caalatti immoo gargaarsi qawwee yookiin immoo uummanni keenya kan ta'e amma dippiloomatii biyya wayyaanee yookiin immoo mootummaa wayyaanee sana wajjin nageenya uumuudhaan nageenya uumu yookiin mana hidhamtoota lakkisaan hidhamtoonni yoo lakkifaman gaafiin uummata keenya hin deebi'u. Nu mirga sarbamne abbaa biyyummaa ta'uu dhabne hanga dhumaatti mootummaa sana kuffisaniiti hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa keessa baasuudha amma qabsoon tun kan uummannis ta'u kan akka an yaadutu illee jechuudha. Gara kanaan immoo qabsoo uummataa kana akkamiin gargaaramuu qaba? To the target amma deemuu kan qabnu malee yeroo baay'ee fuuldura deemnee OPDOon tana gochuu qabdi. Wayyaaneen tana hongoon riiskii hedduu keessa seenti. Dubbiin jettu sun wayyaana jajjabeessuudha taatimoo? Wayyaanetti rakkoo isaanii yookiin koomentii kennanii yoo of sirreessan haa sirraawaniidha moo? Wanni kun garamitti deemuu jirti tokko gaafii tanaan qaba. Ka ittaanu immoo please garaagarummaa biyya alaa keessa kan jiru kana haa hambisnuuti. Uummata biyya keessatti rakkate kana haa gargaarru ispeeshaalii gara meeshaa lolaa tanaan waan tanatti yaada galatooma. Hedduu galatooma Moskoorraa qabsoo sabaa. Egaa akkuma nan dhaga'u Profeesar Hizqeel fi Jawaar gaafii waan dhageessan natti fakkaata. Obbo qabsoo sabaa Jawaar gaafii kana kan Jawaariif dhiyeesse. Jawaar egaa itti fufi. Galatoomi Moskoorraa jette Puutiniin haloo nu jedhini dhimmi OPDOdhaaf mootummaadhaaf Hello. Indubbattani jira. Nan dhagaa eessaa akka bilbiltaniif maqaa keessan nutti maatii itti fufaa. Hello. Dajane ni dhagaa. Mee itti fufaa qulqulluun fakkaatu sagaleen mee itti fufaa. Dhiifama bilbila keessanii qulqulluu waan hin taaneef
Mee sirreessati deebisaa nu bilbila faraan otoo gaaffii jalqabaa kana jala deebifnee isa biraatti darbine gaarii natti fakkaata. Hello. Toka. Hello. Hello. Hello, Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dha. Gaaffii qabaattanii itti fufaa eessaa akka bilbiltanii fi maqaa keessa wajjin. Incite natti fakkaata. Jawaar egaa gaaffii bal'aadha kan Mooskoodha obbo Qabsoo Sabaa gaafatanii jalqabdeertaa itti fufi. Gaafiin obboleessi kiyya Mooskoo irraa kaase kan gorsa kennaa jirtan kan jedhu nuti akka hayyootattis taate akka xiinxaltootaatti xiinxala siyaasaa naannoo sanii kennina. Kanarraa hundoofne yeroo ammatti wanni namuu falmuu hin dandeenye opiniyoon gara qabsootti hamma tokko makamanii jiranii jijjiirama fidanii jiranii kan ammoo jaalatanii osoo hin ta'in jijjiiramni qabsoo Oromoo maarkeetiin qabsoo Oromoo jijjiiramuun gabaan qabsoo Oromoo oowwuun gara kanatti isaan simatee jira. Waggoota kurnan irraa 6-7 irraa waan hin jechaa ture irra deebi'uu barbaada. Yeroo humni guddaan Oromoo keessa jiru ka sababa mootummaa saniitiin harka diinaa jiru suni calliftee ignoor gootee qabsoo geggeessuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf sirna sanii keessatti qabsoon alaa uummanni godhu akkuma jiru ta'ee sirna san keessatti illee qabsoo godhuun barbaachisaa waan ta'eef humnoota mootummaa san keessa jiran kan gama qabsoo uummataatti as makamuu danda'an irratti hojjechuun barbaachisaadha. Hojiin sun immoo bu'aa buusee jira jechuudha. Sadarkaa amma jirrutti sadarkaa mootummaan keessattuu lammaanfaan waan uummanni jedhu irra deebi'anii dubbataa jiranii dhugaa uummataa dubbataa jiranii gaafii uummataa akka fudhatanitti kan dhiyeessanii erga kan fudhatan taate garuu afaaniin qofa fudhachuu osoo hin taane qabatamaalleen agarsiisuu danda'uudha qaban jennee kan gorsa kenninuufi galata wal dhoorguu akka hin taane qabatamaanis wanni hojjetan baay'ee jira. Fakkeenyaaf dhimma baqattoota irratti wanni isaan hojjetan waan galata isaanii galfachiisu. Oromiyaa keessatti political space liberalize godhanii jiran yeroo ammatti akka duritti nama hidhuu nama ajjeesuu hir'isuun isaanii akkuma waan galata galfachiisu jechuudha. Kanaaf nuti gorsinee yoo isaan waan uummataaf bu'aa buusu kan dalagan taate gorsa keenya itti fufna malee waan of duuba deebinuu miti. Kun sirri qaamni Oromoo kamiyyuu jaarmayni Oromoo kamiyyuu ilmaa intalli Oromoo kamiyyuu bakka kamiyyuu kan jiraatan taate ummata keenya akka tajaajilan itti waywaachuun gorsuun gurmeessuun jaaruun barbaachisaadha. Kuni bu'aa buusa malee miidhaa hin qabu. Kan jallatee garuu alagaa wajjin ta'ee ummata keenya irra duulu immoo kararraa maysuun barbadeessuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Haaluma kanarraa hundoofnee yeroo adda addaatti gorsa akkanaa kennaa turre tarsiimoon sun barbaachisaadha. Yeroo hedduutti mooraa qabsoo mooraa diinaa laafisaa addaan hiraa haphisaa deemuu danda'uudha qabda. Mooraa qabsoo keetii immoo gabbisaa wayyeessaa deemuu danda'uudha qabda. Spectrum of allies waan jennu jira. Mooraa diinaa mooraa keetii jira mooraa qabsootii jira mooraa diinaati jira qaama sadaffaa jidduu jiru jira jechuudha. Tarsiimoon kee mooraa kee keessatti tokkummaa isaa jabeessu humna isaa jabeessu bilchina isaa jabeessu tarsiimoo isaa jabeessuudha barbaachisa. Mooraa diinaa keessatti confidence ofitti amanamummaan akka laaffatu wal amanuun akka laaffatu gochuudhaan yoo dandeesse gara keetitti hasawwachuu danda'u yookaan immoo waliin dhaabatee humna ta'e akka deemuu hin dandeenye gochuu danda'uudha qabda. Qaama sadaffaa kan jennuun kan jidduurra jiru hin baabsawaa humna jennuun neutral force warra jennuun kan ammoo yoo danda'ame gara keetitti hammachuu yookaan immoo gara diina keetitti akka hin deemne ofirraa as qabu si barbaachisa. Egaa bifa kanaan kan hojjetaa jirru bu'aas buusaa jira. Gara kanuma gaazexaan wanti dabaluu jiraate. Profeesar Isqeelawaatti dabaltu jirra. Keessumattuu tokkummaa Oromoo jabeessuu kan jedhu irrattis waan kaasee jira. Yookaanii yoo ati dabalte jiraate yookaanii gaaffii sattaa nutti ceena. Waan itti dabalu gaaffiin kun egeree Oromiyaa harka eenyu jira waan jedhudha. Gaaffiin suni inni harka OPDO egereen Oromiyaa harka OPDO miti harka eenyuyyuu jiru harka uummata Oromoo jira achirraati akaanu dubbisaa. Qabsoon Oromoo kana tokko godhee akka kanatti walitti fidee iddoo kanaan gahee hiree isaa ummatichatu murteeffataa adeemaadha jira laana dhaggeeffadhu waan jechaa jiru hiree murteeffatuudhaaf adeema jechuun ta'in hiree isaa murteeffataa adeemaadha jira ammayyuu yeroodhaan injifannoo gurguddaadha kan inni argataa ture injifannoo isaa lakkaa'uudhaaf hin dhaqan garuu waanuma OPDO'n jedheefini gaaffii sana keessatti kaaseefini maqaa sanadha akka ilaalcha kootti
OPDO'n iyyuu bu'aa hinjifannoo qabsoo Oromooti yeroo ammaa kana keessatti. Waan abut ijaarratee Oromoon ittiin bulcha jedhee harkaa saamee harkaa booji'eetiti waan dhimma isaa ittiin hojjechiifataa jira. Mitii jennee yoo falmine yoo taane akka amma dubbatame tokko tokkoon himamaata wanta jirutu jira jechuudha. Waan injifannoo qabsoo uummata Oromoo ta'e fudhachuudha qabnaa jechuudha. Inni gaa OPDO akkaataan itti ilaalaa jiru. Lammaa Magarsaafaan dhalooti haaraan kun itti darbee nus fudhanneerraa, nus qabsoo Oromoo sana geggeessaadha jira, nus gaaffii Oromoo deebisuudhaaf hojjetaa jirra jedhanii waan ijaan ilaallu, waan tokko lama jennee qubaan lakkaa'aa jirru tokko tokkoon mul'ataa jiru eeggoo isaan hojjetaa jiranii Oromootu injifannoo godhate, isatu booji, isatu dhimma bahaa jira. Sababii sanaaf amma inni qulqulleeffatutti OPDO'n qulqulleeffachuutu qaba. Isa egaa ilaalaa deemuun onar jira garuu harka OPDO's hin jiru, harka eenyuyyuu hin jiru. Harka ummatichaati kan inni jiru. Gaaffii tokko kan isaan kaasanii bakkee kanaatiiti waan qindaa'e tokko yoom hojjetamaa kan isaan jedhan yeroo hundumaa gaaffii ka'udha wanti kun. Bakkee kanatti hojjetamee waan biyya keessatti galu hin jiru. Geeddaramsi biyya keessaatii dhufa. Ummata Oromoo biyya sana keessaatitu godhata malee waan qindaa'e sanas kan tolfatu ummata Oromooti. Eenyutu yaade OPDO'n iyyuu dhimma Oromooti kanatti geggeessuudhaaf deema jedhee gaafa qabsoon kun eegale inni dhumaa kun eegale fincilli kun isuma sana keessaatii dhalata malee bakkee kanatti wanti hojjetamee asitti qafaxxafamee fuudhamee biyyatti galu hin jiru jechuudha. Waan ammas keessa darbee waa'ee qawweessa jedhan kanas innis taanaani waan biyya keessa asirratti waan dubbatamu miti inni waan biyya keessatti hojjetamudha. Garuu waa tokkoon irratti dabaluu barbaada waan bu'aa qabu ijoo qabu jedhee waan ani yaadu tokko. Qabsoon Oromoo kun bu'aa inni godhe ilaaluutu nurra jira. Bakka hin geenye, bakka gahuudhaaf adeemaadha jira. Sadarkaan irra jiru garuu mormiirra tuun ta'in kan inni jiru injifannootti adeemaa jira wanti kun. Maaliif yoo jette uummanni Oromoo kan inni ilaaluun irra jiru har'a chaalenjiin isaa maalii utuun ta'in adeemsi qabsoo kana akkam jirudha kan jedhe kan inni ilaaluun irra jiru. Kuni bu'aa ba'ii qabaachuutu irra jira. Kaleessa yoo injifannoo arganne har'a immoo setbaakiin jiraachuu danda'a ammaaf ammatti jechuudha. Garuu akka qabsoon Oromoo inni daangaa irra ture giddu galeessa akka ta'e akka galee jiru akka ilaallu barbaada. Lammata biyyattiin baduudhaaf jetti, biyyattiin cabuudhaaf jetti, biyyi kallaarsii gochuudhaaf jedha kan jedhu suni gaaffiin Oromoo yoo deebi'e biyyichi nagaa argachuudhaaf hin danda'a. Gaaffiin Oromoo yoo akka guutummaatti hin deebi'u yoo ta'e biyyichis nagaa akka hin qabne Oromoo duwwaatu hin ta'in naannoo sana kan jiru hundumtu kana hubatee jira. Kanaaf ilaalcha isaa yoo ilaalle, achii dhufa isaa yoo ilaalle, adeemsa isaa yoo ilaalle Oromoon lafa waliin beekne irraatii ka'ee amma kan inni itti deemu naannoo 4 kiiloo keessadha. Amma mormii karaa irraatti jira miti 4 kiiloo keessatti hudhee qabee jira warra aangoo irra jiran sana. Sababii kanaaf akkamitti gara fuulduraatti deemna kan jennu fagoo lafa kaan irraati kana ilaallu malee har'a dhiyootu ol bahee har'a dhiyootu gadi bu'e kan jedhu duwwaadhaan utuu ilaaluu baanne gaariidha jechuudhaaf hin jedhee giddu galeessa jirra. Dhimmi Oromoo warraaqsi Oromoo jireenya biyya sanaatiif iyyuu itti fufiisa biyya sanaatiif iyyuu giddu galeessa ta'ee jira. Waan Oromoo malee wanti dubbatamu hin jiru waa'ee biyya sanaa keessatti. Waan Oromoo malee siyaasni biyya sanaa gara biraan hin jiru. Fagoo geenyeerraa ammas itti adeemaadha jirraa. Adeemsa dheeraa haa ilaallu jechuudhumaaf hin jedhe. Gaariidha egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya ammas ajandaa sattaanuu yookiin mata duree sattaanutti otoo hin darbin faraan hello yoo namni laayin irra jiraate yookiin toora bilbilaa irra jiraate gaafii amma tokko fudhadhee mata duree sattaanutti darbaa mata duree hedduu qabna. Hello. Hello. Abet. Hayyee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dha gaa yaada keessan itti fufaa eessaa bilbiltuu maqaan keessan eenyu? Hai, Tuudaan irraan dawwalee garuu. Ta'u gaa itti fufaa hayyee. Akkam jirtu jajjabaattuu hin jira Jawaariinis. Hayyee akkam jirtu jenneerra nutis nagaa Jawaaris Profeesar Isqeelis gaaffii qabdu yaada qabda? Yaada qaba.
Ayyee itti fufiga. Maqaan koo Awwaliin jedhama. Ayyee. Ayyee awwal egaa nama hedduutu nu eegaa jira dafteetti nuuf uftaare. Awwaliin Maqaan koo Awwaliin jedhama. Hello. Hello, Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dha. Eessaa bilbiltuu maqaan keessan eenyu namoota hedduun nu eegaa jira dafaatiitti nuuf ufaa. Hayyee ani Ramadaan naan jedhani Switzerland irraa hin bilbila. Ayyee. Gaafii sadiin qaba. Ayyee. Gaafii sadeen ta duraa takka Jawaarii fi gaafiin tiyya obbo Jawaar gartee ummata wayyaanee kana ofirraa fonqolchuudhaaf yeroo hedduutti fixuu nuun jedhee nu ballamee ture. Saniif ammaan tana ummata kana ofirraa fonqolchuudhaaf yeroo hangam ummata kanaaf kennina. Fakkeenyaaf kumaatamaan hidhamne, kumaatamaan biyyarraa ari'amne, kumaatamaan ajjeefamne, kumaatamaan buqqaafamne, kumaatamaan beelawnee jirra. Rakkoo guddoo ammaan tana irra deemaa jirtu kana ol wanni ummata kanaaf carraa kenninee teenyee eeynu ni jira. Fakkeenyaaf ummanni Oromoo gaafa hiriira nagayaa bahee magaalaalee xixiqqoo fi godina adda addaa too'ate. Waraana tokko malee nagayaan baatii 3 ol biyya isaa bulfachaa ture. Saniif ummata kana maaliif karaa fonqolchuutti irratti hin hojjetamnedha gaafiin duraa. Gaafiin lammadaa obboleessa Profeesar Iskeelii fi Profeesar Iskeelii jidduu takka waa'ee dhimma baqataa irratti akka hojjetaa jiru arkaa turre. Waa'ee dhimma baqataa san deemaa jira moo dhaabbachaa jira. Sababni yeroo ammaa kana baqattoonni ala jiran hedduu rakkachaa jiranii wayyaaneen fakkeessitee akka nama baqattoota siyaasaa gadhiisee fakkeessitee miidiyaa adda addaa irratti haasawaa jirti. Saniif keessattuu namni maqaa of kootiin baqatummaan biyyarraa rakkatee bahee as dhufee harka kennatee jiru waa'een dhimmi siyaasaa isaa rakkoo keessa waan jirtuuf waan kana uummata addunyaa hubachiisuudhaaf wanni irratti hojjechaa jirtan ni jira. Tasadaffaa gaafiin tiyyaa maas miidiyaa ammaan tana addunyaa irratti ilmaan Oromoo wali garagalee halkanii guyyaa wal abaaruu wal arrabsuu fi wal xiqqeessuu malee waa'ee qabsoo fuula garagalchee walirra deebi'ee jira. Waan kana sirreessuufoo maal hojjechaa jirtanii gaafiin tiyya sadeen tana obbo Jawaarii fi Iskeelis hedduu galatoomaa jabaadhaa itti fufaa isin jenna. Atis hedduu galatoomii Jawaar gaafiin jalqabaasii fi yeroo hedduu nutti fixuu mootummaa kana fonqolchuudha kan jedhudha. Meega dhageesserta gootummaa isaatti itti fufe. Yoo mika jau kami atti aanu akkaan siin hin jenne qofa nuti ni xiinxallarraa arginu. Kanaaf garuu amna irra deemne waggoota muraasa 3-4 dabre kana keessatti san dura qabsoon bakka turtee fi har'a bakka jirtu. Siyaasaan Itoophiyaa waggaa 4 dura turte waggaa 3 dura turtee fi har'a akka jirtu. In fact bara dheengaddaa bakka turree fi barana yeroo ammaa bakka jirru dachiisamidha. Wayyaaneen waggoota 3 irraa yeroo Obaamaan achi dhaqetti mootummaa hin sochoone mootummaa osoo abbaa irree taatee beekanimu jabduu taatee waan mul'ataa turteef mootummaa jarri faarsaa turenna. Yeroo har'aatti mootummaa addunyaa irratti jiguuf deemti moo hin deemtu jiguuf deemuun isiitu akkuma reefu jennetti faranjoonni fudhatanii bakka isii maaltu bu'a gaafiin mootummaan tun hagam jabduudha osoo hin ta'in mootummaan tun bakka isii maaltu bu'a sadarkaa jaamurra gahamee jira jechuudha. Kanaaf kun immoo lafatti hin dhufne qabsoo Oromootitu fidee lafaan gahaa jira qabsoon uummata keenyati. Tarsiimoon hojjetu jirti. Jabinni uummata keenyaa immoo waggaa 4-5 dura laafina qabsoo Oromoo keessatti uumamee fi jabina mootummaan sun keessattuu deeggartoota biyya alaa argachuu irratti qabduu wal bira waggaa qabdee qabsoon Oromoo sadarkaa guddaa irra geessee jirti jechuudha. Sadarkaa yeroo har'aatti naannoo sanitti Oromoof Oromiyaadhaan qofa osoo hin ta'in naannoo sanitti akka abdiitti kan haasayamaa jiru akka abdiitti kan dhiyaachaa jiru qabsoo Oromooti. Yeroo ammatti gara fuulduraa eenyu biyya sana hoogganu waggaa jedhamu maqaan dhaamu kan ilmaan Oromooti jechuudha. Akkuma dura jarre inda Oromoo jechuun amma faashina haaraa ta'ee jira jechuudha. Kana hundirra gahamee jira. Wanni guddaan mootummaan shakkii tokko malee it's inevitable akkuma bakka adda ta'e jennutti nu qofaa miti namni biyya sanii fi naannoo san xiinxalu
ifatti wanni jala muree dubbatu mootummaan sun qarrarra geessee jirti. Yeroo ammatti kan nama keenya cinquu qabu kan irratti hojjetamuu qabu tokkoffaa kufaatiin isiisuun biyya qabatee akka hin kufne saba keenya qabatee akka hin kufne akkamitti eenyadha. Maaliif qabsoon Oromoo wayyaanee kuffisuu qofa miti. Mootummoota sii duraallee kuffifnee jirra. Haayila Sillaasee kuffifnee jirra. Darbuu kuffifnee jirra. Wanni guddaan tokko kufaa uummanni Oromoo waa sadiif qabsa'a. Bilisummaa argachuudhaaf qaba. Nagaa argachuudha qaba. Hiyyummaa keessa hojjetee bahuudhaaf misooma isa barbaachisa jechuudha. Waan sadeen kana sirna siyaasaa waan sadeen kana argamsiisuu danda'u. Bilisummaa nagaa misooma argamsiisuu danda'u jaaruudha qaba jechuudha. San jaaruuf akkaataan mootummaan tun itti kuftu mootummaa tana booda sirni dhufu murteessaadha. Kanaaf wanni hayyoonni keenya yeroo itti balleessuu qaban irratti balleessallee jiran wanni ilmaan Oromootis yaachisuu qabu yeroo ammatti tokkoffaa akkaataa akkuma amma gaafii ati kaaftetti akkamitti sirna kana saffisaan wareegama odoo nutti hin dabalin akkamitti saffisaan bakka lafaan geenya kan jedhu lammaffaa immoo bakka isiititti hadaan alagaa yookiin immoo jallaan Oromoo osoo hin taane sirni siyaasaa sirni mootummaa dantaa fedhii uummata Oromoo eegsisu akkasumas ollaa fi qe'ee wajjin nagaa nu eegsisu akkasumas sirni siyaasaaf diinagdee Oromoo hiyyummaa keessaa baasu Oromoon odoo lafa qabu osoo qabeenya qabu akka hin baqanneef akka hin rakkanneef imaammata diinagdee gaarii kan lafa nuu kaa'u jaaruudha barbaachisa jechuudha. Sun immoo har'a itti yaaduuf har'a irratti qophaa'uudha barbaachisa. Sirnicha keessattis Oromiyaa keessattis alattis namni keenya wal quba qabaatee akkaatuma sirna kana kuffisuudhaaf irratti hojjennuun bakka sirna kanaa immoo sirna waaraa qabu sirna Oromoodhaaf Oromiyaadhaaf ta'u jaaruu barbaachisa. Kuni hawwii qofaan hin ta'u itti yaaduudha barbaachisa. Imaammata qopheessuudha barbaachisa. Tarsiimoo qopheessuudha barbaachisa. Kanarratti egaa hojii bal'aatu hojjetamaa jira. Gama baqattootaatiin hojiin silaa hojjetamuu qabu amma hojjetameen hojjetamne. Maaliif ala kanatti rakkoon kan haasa'u hedduu kan waa dalagu xiqqaa. Namni waggaa waa lafa keenyee kanarratti haa dalagamu jenne waa hojjetu frustraation isa illee amma dubbachuun barbaadu waa meeqa bara gaddaa waa meeqa halkan hirriba dhabnee waa meeqa hojjennee ijaarree namootatti kennee nothing is been done. Kanaaf hamma dandeenyutti hamma iji nu keessaa baatutti carraaquutti jirra. Awurooppaatti rakkoon dhufaa jira Ramadaan akkuma tokko qabdutti rakkoon amma dhufaa jira keessattuu waldaayonni hawaasa Oromoo achi jiran saffisaan irratti hojjetuu qaban. Wanni amma dangada gara Eurooppiyaan Yuuniyeen irraa dhufe mootummaa Itoophiyaa wajjin wal taanee baqattoota biyya deebina san bira dabree odeeffannoo daataa baqattoota dhaabbata intelligensii qabu basaasa wayyaanee wajjin sheer goona wanni jedhamu kuni it's extremely dangerous. Kanaaf irratti hojjechuudha barbaachisa. Nu gama keenyan xaarii godhaa jirra. Haa taatu garuu people need to step up. Amma yaalii hedduudha godhaa jirtan warri amma Switzerland jirtan bakka adda addaa jirtan yaalii hedduudha godhaa jirtan yaaliin kun walitti caaseffamuudha qaba irratti hojjetamuudha qaba. Wanni Oromoo hojjetamu baay'ee ka hojjetu xiqqoo xiqqaatee nu rakkisaa jira. Kanaaf nama hojjetullee ol dabaluudha barbaachisa. Hamma dandeenyetti xaarii kana hin xufufnaa tanumaan jaas gaaleef hin dabarsa. Ayyee Profeesar Isqeel gaaffiin lammataa keessattuu waa'ee baqataa si ilaala. Egaa waadaa waan galtetu jira sana eessan nu geesse kan jedhudha. Waan addaan Isqeel hojjetaa jiru waanuma Jawaaris beekudha waan uummanni kan biraas beekudha. Garuu itti bubu'uudha barbaachisa. Amma gaaffisa jalqabaa yeroo gabaabaa yeroo jedhan umrii eenyuutti kan jedhu gaafachuudhaan barbaadan. Umrii nama tokkotti yoo ta'e hin jarjarre. Umrii akka uummataatti haasofna yoo ta'e immoo hedduu jarjaree jira qabsoon kun jechuudhaaf hin jedhe. Dhimma baqattootaa gaafa jennu akka namni hubatu gaaffiin kun gaafatamuu isaatiif baay'atanii jaalladhee jira. Dhimma baqattootaa gaafa jennu isa maaliiti haasa'aa jirra? Dhimma waan rakkoo biyya Itoophiyaa keessa jiruuf ari'atama biyya Itoophiyaa keessa jiruuf kan biyya sanaati baqate yoo ilaallu jenne daangaa Itoophiyaa irraa jalqabee gara kibbaatti Keeniyaa keessa bahee Yugaandaa keessa bahee Malaawii keessa bahee. Sagalee Jawaartu hojjetaa jira natti fakkaata. Itti fufeessa. Dhiifama Profeesar. Dhimma baqattootaa isa jedhan kan akka uummanni Oromoo akka gaariitti hubatu barbaadeetanii jedhe. Dhimma kana jechuun dhimma baqattootaa yeroo jennee haasofnu waan inni jedhu biyya keessa kan ari'ataman jaarsa haa ta'u jaartee haa ta'u ijoollee haa ta'u dargaggoo haa ta'u gara guddeessa dhimma baqattootaa jennee yeroo haasofnu dhimmi baqattootaa kun daangaa Itoophiyaa irraa jalqabee karaa Keeniyaa karaa Yugaandaa karaa Malaawii hamma Afrikaa kibbaatti deema. Rakkoon kun achiin immoo gara lixaatti bahee karaa Sudaan bahee
Masrii keessa bahee Mediterraneanii keessa darbeeti Awurooppaa keessa dhufu walitti qabatee jira jechuudha. Gara bahaatti immoo yoo deemte Somaalee keessa bahee Yaman keessa bahee iddoo fagootti baqatee jira. Dhimma baqattootaa jechuun jennee yeroo haasofnu akkasittidha kan hubachuun irra jiru. Dhimmi baqattootaa kun lafuma haalli jira. Rakkoo guddaadha. Rakkoo guddaadha kan karaa kanaa jiru. Karaa kana immoo waan irratti hojjetamu jira jedhee waan inni na gaafate sana egaa waan wal beennuuf walitti haasofna akkasitti karaa jenisa ta'u baqattoota tokko tokko kan hojjetamu jira. Baqataa tokko yeroo itti gargaartu jira jechuudha argite. Baqataa tokkoo fi akka Faraan eekkootu jira Faraan. Himannaan isaanii akka sirreeffamuuf baqattoota tokko tokko karaan itti gargaaran jira. Tokko tokkoon inni egaa bakkeetti waan mul'atu hin qabu. Baqattoota yeroo jennu immoo baqataa tokko tokko duwwaatu hin ta'in baqattoota baay'een kan jiru immoo akka biyya isaatii. Akka biyya isaatiitti rakkoon isaa wal caalaa adeema. Sababii kanaatii fi kanaan dura kan iyyuu dubbannee turre yoo Awurooppaatti ta'e akkaataa dhumtiitti galfattu iyyuu iyyata sana akkasitti galfattu. Baqataa ta'uu keetti mirkaneeffachuuf iyyata kee akkasitti galfattu suni waan qindaa'e utuu ta'eetiiti rakkoo baqattootaa kana furmaatatti kennuudhaaf hin dandeenye. Garuu hawaasuma Oromoo keessatti rakkoo gurguddaadha qabna. Akkasitti illee hojjechuudhaaf akka hin dandeenyetti rakkoo gurguddaadha qabna kana keessatti. Warri Kaayiroo jiran kana hin beeku. Rakkoo gurguddaadha qabna achi keessatti jechuudha hawaasuma Oromoo keessatti. Nama hojjetu dhabuu duwwaa nu jennu namni sirratti hojjetus jira jechuudha. Rakkoo gurguddaadha qabna karaa kanaa. Hin dhiifne garuu akka nama jedhe lafuma halle kana keessatti irratti hojjechuudhaaf karaa Sudaan keessa bahanii karaa meeshaa dhufanii irratti hojjechuudhaa fi karooratti baafannee irratti hojjetamaadha jira. Har'a ganamallee irratti hojjetaadha turre gaaf tokko gadi baafnee wanta goonu hin goonaa irratti hojjechuun waan dhiifame hin jiru. Tokko tokkoon karaan itti gargaaraman jira. Kun garuu rakkoo akka hin taanetti tokkoffaa imaammatni warra Awurooppaa akka geeddaramuuf waan itti yaadatamu jira. Hojii guddaa imaamata sana geeddaruu barbaachisa. Rakkoon isaa garuu hammam akka warra mootummaa irra jiraniif iyyuu rakkoo meeqa akka inni ta'ee jira. Awurooppaan amma baqattoota hin barbaadaa hin jiru jechuudha. Imaamata sana geeddarsiisuu fi naannootti wanta hojjetamaa jiru jira. Har'allee kan lafa isaan itti wal ga'anii hojjetaa jiran jira. Garuu waan akka refugee assistance center kana ijaaruudhaa fi warri bakkee sana jiru hundumtuu mee itti nuuf dirmatanii isa qopheessineeti uummanni kun gaafa himata sana iyyuu galfatu. Akka inni sirriidhaan galutti yoo waliin hojjenne baay'ee gargaaruu dandeenya. Kun Oromoodhaaf immoo baay'ee barbaachisaadha. Keessumaa naannoo Awurooppaa irra sanatti uummanni keenya yoo iddoo sana keessatti boqotee baratee iddoo tokko gahee egeree Oromootiif iyyuu waan guddaa waan ta'eef akka guddaatti waan irratti hojjetamu waan nama tokkoof nama lamarraa eegamu tun ta'in naannoo sana keessa kan jiru Oromoon hundumtuu waliin hojjechuudha barbaachisaa jechuudhaaf hin jedhe. Gaariidha gaamee gara qabxii keenya sattaa nutti darbinaa sana dura gara keessatiin ergaan naa dhufe tokko Piroofeesar Hizqeel Adaraa baqattoota warra Sudaan jiranis hin irraanfatinaa hedduu rakkanne bixaaqaa yookiin IDdhaa fi maallaqa nu baasisanii sana boodas immoo sanaan bixaaqaa sanaanii naannoo yookiin olii gad deemuu hin dandeenye rakkataa jirra kan jedhudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya egaa jidduutti bilbila keessaan fuudhuutti fufna garuu amma gara qabxii sattaanutti darbina darbee telefoonni keessan yookiin bilbila yeroo nu bilbiltanii kan addaan citu sababa neetwoorkiitiin malee sababa biraa akka hin taane akka nu hubattan barbaanna. Dhimma gurguddaa lama of harkaa qabna keessattuu waa'ee Finfinnee akkasumas mormii yeroo ammaa kana gara Wallootii fi iddoo biraatti adeemsifamaa jiru. Mee kan Finfinneetti dura gara mormii biyya keessatti adeemsifamu kanarraa kaanu Jawaar Adduwaayin yookiin Ihaadig
dhiyeenya kana walgahii godhanii booda nagaa buufnee jedhaniiti turan egaa waliigalteen uumamee nagaan si'achiin bu'aa uummata keenya dhiifama gaafannaa kanaaf jedhanii waan hundumaa jedhanii waan hunduu akka nagaan bu'u tokkotti dubbatan yeroo ammaa kana garuu mormiin kun akka malee itti babal'atee kan duraan mormii keessa hin jirre naannoon Guraagee walqixxeetti godinaan Guraagee jechuudha walqixxeetti mormiitu ture keessatti immoo naannoo Amaaraa kana keessattis akkasuma torban kana waldiyaa qobboo har'aa amma achuma naannoo ejjuu soddomaa marsaa iddoo jedhamutti nama hedduutu dhume mormiin kun itti fufee jira mee kan akkamitti ilaalta Jawaar? Kun bakka akkuma reefu jennetti tokkoffaa dammaqiinsi uummata biyya sanii akka malee dabalee jira. Mootummaan sun immoo laaffattee jirti. Uummanni Oromoo waggoota 3 afran dabre kanaaf akka doozariitti itti bu'aa waan jiruuf mootummaa sana hedduu laaffisee jira. Waliigaltee san waa lamatu irraa hanqataa jira. Gama tokkoon jijjiirama ni finna haa jedhanii malee jijjiira waliigallee adda baane haa jedhanii malee borumtaa isaatirraa kaasee irratti wal lolaa turan. Fakkeenya ibsi gaafa dura bahe sun kan ejjennoo waliigalaa san waliigalee akka hin taane agarta. Hogganoonni paartilee afranii waggaa bahanii haasayan warra waliigalee osoo hin ta'in warra walganee bahe akka ta'etti kan hubattu. Sanii as jijjiiramni isaan waadaa galan fakkeenyaaf hidhamtoota saffisaan gad leeffifna jedhanii san immoo adaadhaan akkuma yaadattutti fakkeenyaaf jechi piraayim ministericha yeroo 7 ol irra deebi'amee kan gulaalamee amma keessan akka dhageenyutti fakkeenyaaf komitee dhaabanii turan. Hidhamtoota akka gallakkisaniif koree Addisuu Laggasatiin hoogganamutu dhaabbate. Koree san keessatti koreen sun hunda akka gallakkisu kan walii galame. Haa taatu garuu Getaachoo Asaffaa fa'aa warri dalinnati hard core warra jedhaniin duubatti hambisuudhaan namoota muraasa qofa kan gallakkisanii saffisaan gallakkisan jiran jechuudha. Wanni si agarsiisu maali? Ammallee warri wayyaantota galaafii hin jiru. They really don't understand. The urgency ummanni hagam takka akka saffisaan jijjiirama barbaadu. Jijjiiramni barbaadu immoo jijjiirama bu'uuraa fundamental transition. Amma kan barbaadu mootummaatti san qoqqooybuu miti ummanni kan barbaadu. Ummanni kan barbaadu jijjiirama gara sirna dimokiraasiitti akka ce'uun barbaada. Transitional change ummanni kan barbaadaa jiru. Gara sirna dimokiraasiitti akka ce'amuudha kan barbaadaa jiru. Wayyaanonni garuu jijjiirama xiqqoo godhanii jijjiirama xiqqoo sanii jijjiirama fiduudhaaf osoo hin ta'in gaafii ummataa ukkaamsanii sobanii irra dabruudhaaf. Fakkeenyaaf gara makalaakayaatiin makalaakayaan fi dahannatiin riifoormii akka godhamu walii galamee ture. Amma kaleessa maaliin dhagaya hamma koreen waan kana riifoormii gootu propoozaala waliigalaa fidduutti ofiisarri takkaa'u qondaalli waraanaa tokkollee akka aangoon hin kennamneef hin dabalamneef akkasumas immoo warri akka hojjete seeraaf akka dhiyaatu kan jedhamu ture. Amma akka dhageenyutti Saamoraan already gara jeneraalota 33 aangoodhaaf qopheessaa akka jiru kan dhagaa jiru. Kun hundi waliigalteen maan jedhamsun illee tokkoffaa waliigaltee dhugaa akka hin taane wayyaanonni jijjiiramuudhaaf fedhii akka hin qabnedha. Waliigaltee san keessaa fakkeenyaaf tokko kan jiru humni waraanaa biyyattii bakka jeequmsi jirutti affeerraa mootummaa naannootiin malee akka hin seenne ture kan waliigalame. Naannoo Amaaraatti kan agarru ayyaana irratti dhaqanii ayyaana ximqataa irratti dhaqanii uummata irratti osoo mootummaan naannoon affeerin dhaqanii dhukaasa isaan banantu jeequmsa kana hunda fide jechuudha. Maaliif wayyaanee arrabsitan jechuudha dhukaasa bananii nama 7 ajjeesanitti jeequmsi kun akka ibiddaatti amma ol qabatee ittiin deemaa jira. Ammallee deebiin isaan uummataa kennan gadduunfan fakkeenyaaf waggaa bakka dura jeequmsa keessanitti waggaa gadduun dhaqee uummata qabbaneessee deemu borumtaa isaan immoo bakka biraatti nama ajjeesaa jiran. Kanaaf gama tokkoon warri OPDO fi warri BADN hamma tokko uummata keessa waan jiraniif uummata dhagayanii uummata wajjin nagaa buusuu yaalii godhaa jiranii warri TPLF warri waraanaa fi dahannatii harkaa qabu garuu ammallee yoo taate jeequmsa kana kaasuudhaan humnaan biyyattii deebisanii ukkaamsuudhaaf hawwii akka qabanii fi yaalii sanii godhaa akka jiran kan agarru. Kanaaf uummanni gama tokkoon jijjiirama saffisaa barbaadaa jira. Sirnichi immoo warri wayyaanee ammas humnaan qabatanii deemuu barbaadanii warri BADN fi OPDO hamma tokko jijjiirama fiduudha barbaadanii sirnichi keessanis marqamaa jira laaqamaa jira. Uummanni immoo kan argee dhiibbaa godhaa jira jechuudha. Gaariidha. Kanuma irratti akka dabaltuun barbaada Piroofeesar Iskeel.